بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتو تكيني خبجة تون سجنتا كون ميديا برودكشن تي في والمداولين كبران اسنيف بياتو سجندالي تيني تن حاجة أمالا تن أكا إرابة شننا بروم سرا فلتن أبدي قطو كم سجنتان تيني قاتن أمان تنا أكما والتدري رئيسين أفير شيخو تكيني جالة موفي خبجمو شيخ أوغازي في شيخ خيني شيخ عبد الرزاق ولين ترتي قبابا نياتا قدني وفماف قرآن قرتني شنكرتا جراني تيماتين قبيسني نياتا خنقلن تها نيان نساني أكم فكاتا موت أنو ساني تيبي وهند ولي اللالي ولي الديبنا نوران فقاتنا نولي انترا Orang yatim adunya obu senan orang makan aku terasa karena nunya karena itu sudah nunya sini كنت أنا الزكاة خير من العلاج خير خير يا قرآن قرآن amma ga timatim kana ci rusai da ga timatim wani gono ma amma kille da ma da kana wani Quran promo tani ana so garu godu ko fa ani sidana
كان يا جنيتي كان قدام من ملوى سلامان مو فتيرة فرفري قلت أنا عارف أوجي راشي جاش تكلم وياتي ميتاش تجرى زازري daawwattoota keenya kabajamoo turtiin ustaazota keenya lamaan waliin goone reefu kana fakkaata nyaatas godhanii nu agarsiisanii jiranii namoonni hedduun ustaaza jaarsi gad jedhee jaartiif nyaata godhuu kana akka salphina kanaan jira amma nyaanni isin reefu gootan maali warra kaarramaarraa duuleessi waraana turtanii akka takka natti akkamiin sanirraas dubbannee waa'ee kanarraa dubbannu namoonni jaarsi gad jedhee mana keessa jaartii gargaaru akka salphina laaluu jira viidiyoo ammaan tana reefu daleenee saasheekootti maal ta'an kajoollee hin dhabamu qalbi darreen mee kanaan maal jettanii itti aansee immoo dhaamsa gabaabaa idaa yoo qabaatan rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd obboleeyyan jechuun dhiirtiin agarree mana keessa waa dalaguun haadha manaa gargaaruun dhala haati manaa oguu harka lama taate harka tokko isiirraa qabuun kuni qaanyii miti jiruun hin agarree wal gargaaruudhaani mana keessatti sabatti jechuudha gariin namaa dhiirtii gariin namaa kanaafaa jira nama kanaafa jaanii nama agarree waa takka dalaguun beene dhalaarraa tawaa dalaguun beene boosatti jaanii dhiirarraa hawaa dalaguun beene kanaafa jaanii nama uraa hin agarree hantuutaallee simintoo bitee kiiloo takka bakka san qadaaduu hin dandeenye mana keessa yoo bakka tokko cabte qoybuu hin beekne muka tokko yoo sullama tokko irra bahee gidaara masmaara dha'uu hin dandeenye huuluma itti yaamu gabbeetuma nama itti yaamu nama akkanaa jira jechuudha akkana ta'uun qabu dhiirti haati manaatu dura nama tuffatti jechuudha dhiirummaan mana keessatti nagarre yogguu dhalaan tun gargaare abbaan manaa gajji'ee waan takka mana keessatti yogguu dalage nagarre wal gargaaran nabiin sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati akhi fi mihnati ahli wa jaartii isaa haadha manaa Aishaa ni gargaara kophee isaa qoybuu ture huccuu isaa hodhachuu ture re'een ilma nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasitti wal gargaaruu turan jiruu keessatti mana keessatti wal gargaaran nama si jala guddata ijoollee dhiiraa si jala guddata wajabaata ja'aniiti khasha
wajibaata jedhanii guyyaa haati manaa dhukkubsate yoo haati manaa ilmote wajibaata jedhanii hasha tokko gootee ijoollee nyaachisuu danda'u qabda yoo subaata tokko gootee ijoollee bakka takka buusuu fi qabda nyaata tokko ayyaan afata hanga haatiin dhuftuufa hanga nyaata akka reefu gooneessa nagarre ambatiittoo yoo nagarre saandusha hanga ayyaan afata jedhanii waan akkanaa kanallee godhuudhaaf dhiirtii waan takka takka dalaguu qabdi kabaa'ira miti nama akka kabaa'ira zunubi laalu jira fuudhee jaartiif ajajamu jaartiidhaaf waan takka irra kaayu ugu takka takka hanga isii waa dalaytu waa cicciruufis waan qabu waliin nanneeyxee waan takka godhuun waan qabu tanaafuu kuni nagarree guddina kabajaadha jaalala mana kana uumti jaarsaa jaartii walitti dhiheessiti tawaadu'a if keessaa qabdi ergaa guddaa qabdi jeetii yaada tanaafuu jammaata dhiiraa sheekarraa ilaa hanga darasaatti akkasii jaartii teessan haadha manaa biratti jaalatamuudhaaf ijoollee teessan qaraasisuudhaaf ijoolleen dubraatuni ganaa hin agarre mana namaa galti ijoolleen dardaraatun ganaa addunyaa tanarratti bakka adda addaa hireen isaanii qunnamu jiraatti akkasitti akka namaa wajji jiraatan akka hawaasaa wajji jiraatan hagudhuu danda'u abbaa manaatii fi haadha manaati tanaan ja'a galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu iida baranaa amman waalaikum salaam namoonni hedduun ulmaa jiranii mana dabarsuu jiranii bakki bashannanaa tahalaaluu hadurbanaa ture amma banaa miti mee akkamitti iida baranaa muslimni akkamitti akka dabarsu maal dhaamtaaf mee dhumarra iida baranaa uno iidi baranaa inshaAllah miidiyuma kana ta'a jechuudha rabbi badee numa daawwataa bashannanuma daawwataa dabarsu kana faa laalu nagarree waan babbareedduu bar guyyaa iidaa kana bar islaamni guyyaan iidaa kun guyyaa beektee wanni keessa haasawni miti qabrii fi khaalidiina fiihaa abadaa fi buucaa isinirraa shubbisaa malakal mootii fi nakiirii fi namatti haasawun guyyaa kana guyyuma waanuma babbareedaa namatti haasawun jannata faa namatti haasawun waan babbareedaa diraamaa kun ijoolluma isuma kana faa dalaga ijoollee teenya dirama babbareedaa jira xaraa'ifa naadira waan babbareedaa ibaadaas keessa godhaa nagarree bashannana keessa godhaa TV Nurul Hudaa TV Amirtan TV Islama inshaAllah nagarree maagata sadeen kana jidduu xuurii teenya gurguddoo taneen kana jidduu fi miidiyaalee biroo kanatti nagarree inshaAllah iidani godhan jeetii yaada nagarree madda qaqallattee gaa kophumaan achi tarkaanfatanii hanga raareetti chibaanee inshaAllah nagarree akka keenya ka durii deebinee iiddi guddoon godhamtee ulamaa'ii fi waan adda addaatiin godhamu hangasuu tana ijabanaa goonee inshaAllah rabbiin koronaa kanaas ni kaasa wani nin jechuu fadhe wanni guddaan sawmana ramadana barana dhiifaman gaafachuu fadha rabbiin yaa ramadana barana dhiifama nu godhi wallaahi salaatul leelii isa keessatti masgida dheeneen salaanne taraawii isa keessatti kaaritiin salaanne hedduu zikrii fi waan adda addaan goone ramadana barana silaa zaata qabaate silaa na dubbise dhiifaman gaafachuu fadha silaa dhiifama rabbiin haa godhu dhiifama nu haa godhu ramadaanni masgidinillee dhiifama nu haa godhu wallaahi masgida rabbii sababaa dilii teenyaati المسجد يشكو لربه ظلم العباد رورو تينيه همتي مسجدني ميدان تيه من مسجده هنا غري واحد دو خيسد دلين دلاله مسجد نغري وي خيستي علولو ايغر عباده خيس علولو ديفني دي دين خيسد دلغوت اني وامبرو خيس علولي غبايا برو غدن دوبا مسجد نغري ايتيم كارد غدن مسجد ايتيم كارد غدن نما ربي رحمته غديف مله تنافو خنچفا اكا جيجيرم اكا بك خان را ديبني توبن ربي نو هاغدو warra hin agarree amatu akkanatti iida godhu rabbiin haa godhu iida idul fixrii bara 1400 fi 40 akka kana bakka baga rabbiin hawaasa islaamaatiin kanaan isin gehen isin jaa bakka jirtanitti inshaAllah hin agarree qooda guddaa warra fudhatee rabbiin haa godhu soomana kana keessa waa xiqqoo daleene xiqqoo warra dalagee sababa guddaa rabbii fudhatu rabbiin haa godhu amila qaliilan wa ujira kasiiran jee rabbii nabiin gurbaa tokko تكو دلقي قدو أركتجي تكو ما دليني بر واحد دوس إنكراني واحد دوس إنكراني والله واحد دوس وننجن تكو دليني مسجدني برا وننجن ريتشا تنافو تكو دليني ورا قدو فرت ربنا لولو قالتو ما نسنجا السلام عليكم وعليكم السلام قالوا مرتي بقت سينجي نمجا خيسا أن فيني ناتي أبا المورشيخ أنا زلمتني إيدا ما إيدا ندو كنيستني والله قامنا دور راي والله مرة من أين ينجتي ورادن بقت سينجي والله مرتي ونين جوني أبوتي تيا أيوتي أبان خيال ندوي
ayyootiyaa fi obboleeyyan kiyyaa fi itti aansuudhaan ayyootii itti haadha mana kiyyaa fi ijoollee tiyya fi daroosota kiyya ati ilma kiyya. Amma walii araaramne. Cufa keessanuu cufa keessan islaama biyya tanarra jiru cufaahu bakka jirtanitti baga Iidul Fitriidhaan isiniin gahe itti bashannantan itti ibaadaa gootan itti nagarre rabbi itti arkatan iida kana rabbi isin haa godhu galatooma. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyoo ustaaza keenya reefuun tana nyaata bootanii san irrattis mee xiqqoo haasawaa dhimma ammoo ustaanni keenya haase haa namni rabbii namoonni gadi wanni amantii tanarraa fagaachuu jiraniif rabbii jahannam qofa qaba isaanii du'aanni gariis akka waan bakka namoonni kun gama amantii islaamaatti hin dhiyaanne jahannam seenuuf teessaa faayaanii wanne jechuu kana iida akkamitti dabarsuu qaba namni keenyaa fi kanarraa ismeen haasawaa guyyaa bashannanaati. Qaadii tokkoon ture nu dura shoree hel qaadiyyaa beekamaadha. Namni kun jaartiinis gamna inninis gamna guyyaa dura waliin dhufan. Gizee silaa inni aruuza namnichi seenee inni silaa harkatti laatu fachi jiru guutaa kadhaaf jettee qalamaa daftara fudhatte. Oromoon namni shan jette. Tokko nama gursa beeku, tokko nama loloo beeku, tokko oofaa beeku, tokko ka ulee beeku, tokko ka ooduun beeku. Kanaaf namni shanii nama shanan kana keessaa meeqaa jette ati kamii jette. Tokko oowwa jaalattamoo nyaata qabbanaa jaalatte kanaan jaaladha. Eenyu mana kiyyaa haaseen feete eenyu kan seenne feete abaluu haaseen an jiraachuu baaddoos abaluu fi abaluu immoo toora mana kiyyaa hin bahin jeen. Tanaaf waggaa 40 hojii turree takkaa waliin lollee jirti. Guyyaa takka qofa waliin lolle guyyaa sanuu anaa birtee barbaadee jedhe. Oromoon jedhan gizee jaartii birtee barbaadu deemu bishaanuma isiin dhuftee ganama kan faxara nyaadhu jettee harka buustuuf kana intal hai har'a maaltu kana bishaan qallisee jaajja maal birtee barbaade deemu anaa birtee barbaadee guyyaa tokkicha sanuu. Kanaaf waggaa 20 mana murtii ture mana murtii san namni murteessu isii mana jirtu sana naan. Tanaaf jiruun islaamaa akkasii walii galanii takkaa walii lollee. Tanaaf Oromoon wal beekuurra walii beekuu wayya wanni jaamuuf. Kanaaf waa'ee haadha manaa wajjin gargaaruun irreedduun nama ammaas ni laala gizee waa badan sirreessuuf yaaliin godhu. Waan san gara lolaa jijjiiraa gara waan biraa jijjiiraa. Tanaaf isii galatoonfachuu qabaa. Isii galatoonfachuurraa bakka dogongoraa qofa agarsiisuu qaba. Sirreessuuf qaba malee gara badii jijjiiruun qabu. Kanaaf jireenya islaamaa jireenya akkasii wal gargaarsaati. Haala kanaan yeroo takka yoo haati manaa dhukkubsatte yookaan yeroo takka yeroo daydayaa jira shurufkaa wayii daddabti yookaan haajaaf dhimma wayiitiif gara biraa deemte. Tanaaf bakka san nama guutuu ta'uu qabdate nama alaa deemee ollaatti kadhatu yookaan nama biraatti yookaan bakka biraa bilbilee maarree naayame ijoolleen teessi biraa beeluu hin qabdu si biraa dhukkubsachuu hin qabdu haati manaa fitti amanuu qabdi. Fakkeenyaaf fidhaatuuf hin jiru mana kiyya keessatti ijoolleen tiyyummaan galee yookaan haadhaan naannaan yookaan anumaan gizee nama ol galee harmatti dhiyaatuun baabaa nyaata nuu kan ni jenna. Dhaqeetiin kannaaf maaliif ittiin gargaaru irreedduu nyaata warra kiyyaan anaaf barsiise. Akkatti godhan waa hunda akkana walii barreemma nyaata mana keessa akkana godhi akkas godhi ittiin himu. Tanaaf gizeen alaa dhufe wanni san akkanaan fedhu maashaallah rabbinaa qopheessaa haadha mana kiyyaa hedduun galatoomfadhaa. Jaartiin guyyaa dura waliin dhufte amala keessiin barre amata dhibbaa hojjetee isa mala keessiin barsiiste Oromoon. Haala saniin wal gargaareen hojjechuun ibaada. Haala san ta'uu qaba. Tanaaf nyaanni yoonii fi waarra kute yookaan waa irratti bakka san sirraa'uu qaba malee gowwaas ta'uu hin qabu, talisaas ta'uu hin qabu, iftuulaas ta'uu hin qabu. Ilmi namaa waan sadeen irraa of fagaatii haadha mana isaa dhiyaatee waa hunda gargaaruu qaba jechuudha. Fakkii namaa ta'uu qaba. Tanaaf jireenyi wasaasa yoo gamaa gamana qabanii deemanii bareeda. Yommuu tokkuma irratti dhiibdee isummaan huccuu micha isummaan huccuu qabdu tokko ilmoolleen gargaaru ka'ee. Kanaafuu yeroo takka huccuu an ifdaatu osoo hin jenne yeroo takka ni miica isin na jalaa baaste yookaan isin ni miiciti an jalaa hin baasa. Yoo isin nyaata naqu jiraatte bishaan harka dhiqaatiin ol geessa. Yoo firaasha irraa ganama isaan faxaraa kan ka'een hin kaasa. Yeroo takka gaafta kanaa Taayiwaan irraa makaroonii asirra kaayyatee deemu isin sheekan kun hinaaffaaf akkuma jaartii magaalatti ergitee waan bitanneef akkan irraa baattanii yaatanii miti isii gargaaru khayrukum li'aaliyyi rasuulillah alayhi irra caalaan keessan nama warri fi itti gammadu
nama warri fi irraa jaalatu nama warri fi hawwoo nama warri fi biraanyaa nama inni galu tanaaf haala san ta'uu qabna akkasii fakkii namaa ta'uu qabna jechuu kanarratti inshaallah waa'ee jireenya maatii warraa haala kana fakkaata inshaallah. Haji waa'ee amma iidaa akkamitti dabarsuu qaba amma hawaasni keenya mana jira ammaan tana iiddi baranaatis xiqqoo qaqqabbanootuudha mi akkamitti dabarsuu qaba hawaasni keenyaa fi nama bagatti siin ga'e jechuu barbaaddan. Inshaallah haalli itti dabarsinu iddinis akka beekamutti alhamdulillah mana keessatti sagantaa takka takka qopheessuudhaan kannaa waan takka takka warraafis ijoolleefis dorgommii takka takka mana keessa quraan eenyurra qaree ijoolleefis qopheessinee waan tokko tokkommaas miidiyaalee islaamaa jiru waan babbareeda alhamdulillah akka duree miti ijoolleen teenya hawwitu warri keenya hawwu santu jira haala kanaan wal gargaarree gammachuun guyyaan kun guyyaa gammachuuti guyyaa ibaadaa itti goolabanii guyyaa dhiiroo musliimni rabbiin irraa qeebalamuun qeebalamne juu dhiifama namni walii godhu guyyaa dhiifamaati guyyaa gammachuuti akkuma rasuulli jala alayhi salaatu wassalaam guyyaa iidaa silaa namni iida gizee dhaqee as deebi'e badhaasa malee kan abaaboo yookaan ilillii itti keeysee san keessa nam sadi rabbiin kaardii diimtuu kanaaf ni ariyaa jechuudha. Salaata irraa soomana irraa qura'aana irraa ariyaa sanirraa tokko nama haadha abbaa arrabsu. Tanaan mana keenya keessatti akka haadha abbaan hin arrabsamne akka miidhamne tollekitti oolu godhu guyyaa iidaa kana keessa lammaffaan nama waliin ootu ollaa keenya keessa jiraatee yookaan fagoo jiraatullee bilbilaan bilbilee namni dhiifama bagatti waliin ga'e irra guyyaan guyyaa araaramaati dhiifama naa godhu waan san yoo waan walii galchu walii deebisu ta'ee waliif deebisuudhaan haala saniin akkasi gaggeessuu qabaa jechuun guyyaan kun guyyaa gammachuuti malee guyyaa namichaatu uummataa iida mana guutee taa'ee bashannanee akkana taa'u kana gizee hunda inni jahannama leen dubbatu. Waggaa kana assalaamu alaikum jeegzanna wa alaikum salaam jeniin aboo dhufe gaa eenyu nurraa dubbataa jeniin waltaan manni guutu abaluu nurraa dubbatoo jeniin bismillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah waylun lil mutaffifiin sheekh jeniin jannannisa hanguma numa nama guunne kana achi siq aboo asiin diriirfadhu jennee keessatti teenyuu kanaayi jeeni jeenamicha lakki aboo balleennaan yommoo hangana ta'e atus diro guutanii deemjeen yaata kana bilaajiyita yommoo bal'aa ta'e aboo jennanirra arra guyyaa gammachuuti nu dhiisii jeeni jeen akkasi arganii jeenamicha birra kanaaf guyyaa gammachuuti malee guyyaa waliin oodannu guyyaa warreeban guyyaa wal hamatanii miti guyyaa dhiifama gammachuuti haala saniin namni nammoo inshaallah baga rabbitti isiniin ga'e jechuu fedhu abbaa kiyya ka ilmii tana akkaan baradhu tattaaffii godhee ummaan tiyyaanaa duutee baatii jahannarraa duutee amaanaa yoon du'e jette yoo na jala kutee mucaan kun yoo rabbi naa guddise diin rabbi naa barsiise akka taate ta'e jetteeni abbaan kiyya narra cinqatee waa hunda godhee funyoorritti hin baradhe diin islaamaa yookaan qabrii filadhu yookaan quraana filadhu jaametti quraana filadhee baradhee إنسان هدو قلتهم فدا عمري بريدو فهي بريدو عبادة بريدو إن شاء الله صومنا قرآن وهم درب الراك إبلي وهم درب بلي ينكي هم در نجالتي نخبجي وهم أما ما لبانك يا الحمد لله يدونا جالتني عمري بريدو إذا برنا بقت تنجي وبلي ينكي قديرة خدلا ديرنكي يسمنكي ما يرتي آدمان خيا تيفي كسوماس شمرنكي فأولى خيان بقى إذا برنا نوجي إذا فيا ورا برنا بريد دونجا إن شاء الله ربي نوفاك أجلشو ربي نوفاك أجلشو ربي نوناك أجلشو ربي نوراك أجلشو ربي المان كي نوراك أجلشو علماء تيجي فيا بريد رزقي بريد إن شاء الله المان جاري علم الرادالو هذا باخي فيا بريد رزقي بريد خاتمة بريد عبادك قبلتك عبد ربها خنوجا خدوا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى قبر ساني شفي جنة ربي نواقول جتشا ورا برنا بريد دونجا إن شاء الله وبالله التوفيق السلام. ما شاء الله ترتين أستاذو تخيني لما ولينقوني خانا فكاتا إسينيس نداوجا يرو بريدو أكدا برساجرتن أبدي بوتو قبل قبلين تنيا تنافت أكان هدونا بشننا بروم سبرا إذا الفطر يكن ولين دبرستن أبدي بوتو قبل قام ولتجتين إسين ديبسا نولين ترى نفانا ترى والسلام عليكم.